guyyaa guyyaatti daangaa ce'aa waan jiraniif gargaarsa namoomaa jiru akkaan dadhabsiisee jira. Yeroo ammaa kanneen 27,000 ta'an karaa kutaa Kasalaa daangaa Hamdiyaat naannoo Gadaraa keessatti kan argamu karaa dugdii ba'uudhaan naannoo Haaraa kan gama kibbaa jiru daangaa Adeeraaf bakka baqattoonni Itoophiyaa xumura torbanii qaxxaamuran qubatan seenaniiru. Baqattoonni lola sana jalaa dheessan qabeenyaa isaanii xiqqoo fudhatanii adeemsa yeroo dheeraa booda dadhabbiidhaan baqachuutti fufaniiru. UNHCR'if michoonni isaa deeggarsa mootummaa Sudaan biraa argataniin innaa fedhiin gargaarsaa dabalaa adeeme kanatti gargaarsa namoomaa daangaarra jiru saffisaa jiru. Hamdaayet keessatti bishaan qulqulluun ergamaa manneen fincaaniis ijaaramaa jiran. Saamunaan UNHCR biraa kan kenname yoo ta'u, uummanni heddumminaan gama seenaa waan jiraniif haalli qulqullina eeggachuu rakkisaa ta'uun yaaddoo guddaa uumee jira. Ganda 8 waaltaa lugdii jedhamu cinatti baqattoonni argaman hawaasa naannoo biraa bishaan qulqulluu kan argatan yoo ta'u, qubsuma yeroo fi 1,200 ta'u kan duruu achi turetti gargaaramaa jiran. Dhaaboliin gargaarsa namoomaa uffata qorraa waan irra rafan kan fakkaatan meeshaalee gargaarsaa raabsaa jiru. Sagantaan nyaata addunyaa immoo buskutiiwwan pirootiinii hedduu of keessaa qaban raabsaafii jira. Nyaati ho'aan immoo dhaaba gargaarsa musliimaan kennamaafii jira. Ministiriin eegumsa fayyaa Sudaan baatii diimaa waliin ta'uudhaan kilinikii 2 kan hundeesse yoo ta'u, qorannaaleen eegumsa fayyaa kan nyaataa akkasumas gorsa fayyummaa kennaa jiru. Erga sanbata darbee qabee UNHCR baqattoota 2,500 ta'an innaa hojiin haaromsuu geggeessamaa jirutti naannoo daangaarraa kaasuudhaan gara qubsuma Raaqubaatti dabarsee jira. Baqattoota kana naannoo daangaarraa fageessuudhaan gargaarsaaf tajaajilaawwan akka argatan gochuuf buufataalee itti dabalaa adda baasuun baay'ee barbaachisaadha jedheera. Tigraay keessaa hanqinni elektiriikii, bilbilaaf boba'aa akkasumas hanqinni maallaqaa callaa jiraachuun hojii gargaarsa namoomaa haala hamaadhaan gufuutti ta'ee jira. Torban lamaaf erga walitti bu'iinsi uumamee booda namoonni hedduun biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanuun guyyaa guyyaatti dabalaa adeemuunis gabaasameera. Tajaajila barbaachisu argachuu, meeshaalee adda addaa gara naannoo sanaatti geessuu dhabamuun deeggarsa kanaaf gufuu ta'ee jira. UNHCR'if michoonni isaa kanneen naannoo Tigraay keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa gochuu akkasumas haalli nageenyaa akkuma eeyyameen meeshaalee fedhii bu'uuraaf gargaaran kennuuf qophaa'anii eegaa jiran. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin har'a Naayiroobii seenanii jiru. Imaltuun isaaniis tarkaanfii waraanaa biyyi isaanii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti fudhataa jiru ibsuuf ta'uun beekameera. Oduu booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 55tti dhiyaachaa akkasumas kanneen miliyoona 1.3 ta'an du'aan boqotanii yeroo jiran kanatti biyyoonni tarkaanfii jabaa fudhataa hin jirre ibiddaan taphataa jiru jechuun hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom dubbatanii jiru. Dr. Tedros waajjira haadhoo WHO Jenevaa jirurraa wiixata kaleessaa tuuta oduuf ibsa kennaniin dhukkuba COVID-19 namoonni addunyaa irratti qabamaa jiran lakkoofsi isaanii ariitiin dabalaa jira jedhan. Dr. Tedros nama dhukkuba COVID-19 qabame waliin waan turaniif of eeggannoof jecha torban lamaaf adda baafamanii eega turanii booda hojiitti deebi'uun ibsa kana kennan. Kaampaaniileen dawaa kan Yuunaayitid Isteetsi biraa oduu gaarii kan tallaalii vaayirasicha koronaa ittisu kan harka 95 hojjeta jedhame san simatanii jiru garuu uummanni of dagachuun qabu jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti weerarri vaayirasii koronaa dabalaa yeroo jiru kanatti hoogganoonni kutaa Kaalifoorniyaa, Aayowaa kan kutaalee biyyattii biroo faca'insa kana ittisuuf jecha uggura haaraa labsanii jiru. Vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti lubbuu nama 247,000 galaafateera. Bulchaan kutaa Aayowaa Kim Reynolds lakkoofsi namoota mana keessatti walitti qabamanii 15 qofa akka ta'u, haguuggii funyaanii fi afaanii akka gargaaraman akkasumas manneen nyaataaf dhugaatii galgala sa'aatii 4 booda akka cufaman jedhaniiru. Kaalifoorniyaatti manneen nyaataaf dhugaatii mana keessatti tajaajila kennan akka dhaaban namoonnis manaa yeroo ba'an maaskii akka kaa'atan labsameera. Kunis konyaalee Kaalifoorniyaa 58 keessa 40tti hojiirra oola. Chaayinaan heera xiqqaa Hoong Koongitti gargaaramtu jijjiiruuf yaada ka qabdu ta'uu aangawoonni biyyattii ibsaniiru.
Kunis magaalaa ofiin of bulchitu keessatti tarkaanfii to'annaa Hong Kong ega cimsitee booda. Itti aanaa Daayirektarri Hong Kong har'a akka jedhanitti seminaara Hong Kong keessatti seera bu'uuraa akka waan hojiirra ooluuf jirutti hiikkaa seeraa akka argatu kaayyoo godhate gaggeeffameera. Seerri bu'uuraa kan Hong Kong keessatti hojiirra kan oole sirna koloneeffannaa Biriteen maallaqa ture Chaayinaatti ega deebistee booda. Kunis biyya tokko keessatti caasaan lama jechuun Chaayinaaf Hong Kongiif jiraatee walabummaa fi sirni seeraa akka jiraatu kan eehamu ture. Garuu mootummaan Chaayinaa baatii waxabajjii darbe seera nageenyaa haaraa hojiirra oolchuuf raggaasisee jira. Biyyi Peeruu pireezidaantii sadaffaa Firaansiskoo Sagaastii argachuuf jirti. Kunis miseensonni koongiresii hedduun dura taa'aa seera tumtootaa gochuun ega filatee torban tokko booda. Sagaastiin pireezidaantii yeroo ce'umsaa akka ta'aniif wiixata kan murtaa'e yoo ta'u, kunis biyyattiin yeroo ammaa pireezidaantis ta'e ittaanaa pireezidaantii waan hin qabneef ture. Hoogganaa koongiresii ta'uuf kanneen jiran keessaas tokko jedhamee ture. Dhaabbati oduu mootummaa Peeruu akka gabaasetti Sagaastiin takkaa hoogganaa biyyaa taanaan dubartiin itti aantuu turan immoo hooggantuu koongiresaa ta'uu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibsi mootummaan Itoophiyaa har'a kenne duula seera eegsisuu jechuun kan moggaase sochiin naannoo Tigraay sadarkaa maaliirra akka jiru kan itti tarreesse ture. Ibsa sana kan kennan dubbii himaa tamsaasa ragaa kalabsii yeroo muddamaaf ministeerri deettaa ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen Hawwaasa onkoloolessa 4 haleellaa raawwate amanuusaa ibsaniiru. Gabaasaa Iskindar Fireew soraa dhiyeessa. Ibsa kana kale kennan oduu hima labsii muddamaatiif ministeerri deettaa haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseenitti kenna ibsa kana. Ibsa kanaan waan Tigraay keessatti itti jiran jedhu odeeffannoo kenna. Now they have come to the open and admitted and brazenly bragging about how they attacked. Hawwaasa waan onkoloolessa 24 hojjetanillee yaayyuu amanan jedhe. Akkuma humni Itoophiyaa kaachii jirtu lolaan himan. Amma diidessanii dubbachuu jiran. Balaan urgaa oftuu ofirraa deebisuuf jedhanitti himachuu jiran. Akka itti lolanillee onne guutuun dubbachuu jiran. Kana jechuun ammoo eenyutu lola jalqabee ka jedhu mirkaneessa. Mootummaan ammoo hojii biyyi ganuu tana seera qabsiisaa jedhan itti seene. Itti seenuun kenna ammoo seeraan akka itti seenne nu mirkaneessuu jiranii jedhu. Akka waraanii Tigraay hajaja waraana Itoophiyaa naannoo isaanii jiru lole televizyiinii naannoo irra baay'atiin ka dubbate seensi ho'aatii fi oduu hima isaanii Sokotoree Geetachooti. ሁሉም አቅጣጫ ትግራይን ለመጨፍለቅ የታሰበው ሴራ ጫፍ ላይ መድረሱን በመገንዘብ ፈጣን እርምጃ akka gamuum cufaanuyyuu Tigraay loluuf qophaa'an arganii jennaani tarkaanfiin barbaachisaan fudhatamu akka malee murtaa'e fi tanaa fi hajaja waraana achi jiru waliin ta'aniitiin wal qarqaaranii kaammoo fudhachuu dide humnaan akka isaan ergama isaanii hin guutanne humnaan dhowwan. Daqiiqaa akka 45 keessatti tarkaanfii ariifachiisaa fudhatan. Ajajachi jorsuun to'atan. Tarkaanfiin sun barbaachisa. Kun seerii addunyaallee hin mirkaneessa. Biyyi xiqqoon tokko gama gamaan marfamteetiin bannaa jetteetiin eeguuf argite. Hagam kaaniin waraanii Eertiraallee dabalaniitiin waraanii kum hedduu jiru eegii warri biyyi tokko tolcheetiin bulchuu fedhe marsanii jennaani ummati marfamuu dide. Tanaaf tarkaanfiin sun fudhatamtee jedha. Waraan kum kurnya hedduu jira. Ummati ammoo marfameetiin jidduu dhumachuun feenee jedha. Mootummaan Itoophiyaa abbootii waraanii Hawwaatii fi nama 100 ta'u baballeessaaf wanjala isaanii gugurdaan himachuu fi seeraan gaafachuuf ajaja baase. Loli kunilleen yooyyuu jarii kunin seeratti deebii qofa dhaabataa jedha. Tana muummee ministeeraatiif ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonninilleen tanum mirkaneessuuf Ugaandaaf biyyoota ollaa sunii jahatti imaltuu dhaqeetiin ergama muummee ministeeraa fuudheetiin waan biitii keessa jirtu addunyaatti himuuf deemee jedha. Biitii seerii sii cabee ta'uuf lakkisuu danda'e tokkolleen hin jirtuu jedha. Marii faraarallee taanaan yoo jari kun seera dhiyaatu qoftaatii jedhee jedha Iskindar Fireew oduu achi ergeen. Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Raayyaa ittisaa deeggaruuf hiriiraawwan har'a magaalaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa jiran. Akkuma duraan oduu keessatti dhageessan magaalaalee akka Finfinnee, Dassee, Hawaasaa fi Adaamaa keessatti geggeessaman hiriiraawwan deeggarsaa kun hiriira magaalaa Finfinneetti geggeessame Katsahaay Daamxoo hordofuun nuuf ergiteen jalqabna. Sagantaan kabaja raayyaa ittisa biyyaatiif nan dhaabbadha jedhu har'a Finfinneetti gaggeeffameera. Sagantaa har'a ogeeyyiin aartii Finfinnee istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti qopheessan tarkaanfii raayyaan ittisaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhachaa jiru kan deeggaramuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuudhaaf carraaqqiin raayyaan ittisa biyyaa taasisaa jiru jajjabeeffamuu qabaa jechuun ibsameera saganticha irratti.
Sagantaa kanarratti bakka bu'oonni jiraattota kutaa bulchiinsa magaalaa 11 irraa walitti bahan waldaan ogeeyyii seeraa kan ijaarsaa, artistootaa, maatiin ispoortii, qonnaan bultoonni, barsiisonni, barattoonni, ogeeyyiin fayyaaf qaamoleen adda addaa qooda fudhataniiru. Sagantaa istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti gaggeeffame irratti argamuudhaan kan ergaa dabarsan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Itoophiyaanonni yeroo hundumaa tokkummaadhaan dhaabbatu jechuun ibsaniiru. ሀገርን ላለመክዳት ቃል ኪዳኑን ጠብቆ Biyya ganuu diduun waadaa isaa eegee heeraaf seera mootummaa kabachiisuuf jecha kan wareegamaa jiru raayyaa ittisaa keenya cinaa ni dhaabbanna. Jaalala biyyaaf alaabaa biyyattiif raayyaa ittisaa waliin dhaabbanna. Itoophiyaanonni tatamsa'an yeroo jedhamu tokkummaa keenya cimsachuun, dadhaban yeroo jedhanis cimuu keenya itti agarsiisuuf uummata tokkummaa cimaa qabu ta'uu keenya diinota keenyatti ni mul'isna, itti himnas. Raayyaa ittisaa keenya kabajuuf hanga dhumaatti tokkummaadhaan ni dhaabbanna. Birmadummaa keenyas hanga dhumaatti tikfanna. Yakkamtootas yeroo dhiyootti gara seeraatti akka finnu shakkiin qabu jedhan Aadde Adaanech. Hirmaattonni sagantichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka dubbatanitti haleellaan raayyaa ittisa biyyaa irratti torbaan tokkoon dura raawwatame seenaa biyyattii keessatti gocha qaanessaa fi balaaleffatamuu qabu jechuun ibsani. Artist Xilaawun Ilfinee waggoottaniif miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'ee dirree waraanaa akka ture ibsuun haleellaa amma raawwatame balaaleffachuusaa hime. በጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጋራ ከ20 ዓመት በፊት በዛው በቦታው ላይ ተገኝቼ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ አውሬያቸው የነበርኩ ልጅ ነኝ። Raayyaa ittisa biyyaa waliin yeroo lola Itiyoo Eertiraa dirree waraanaa waliin turre. Amma immoo raayyaan ittisa keenyaa bakka ciisetti addunyaa irratti wanti dhaga'amee fi argamee hin beekne isa mudateera. Yeroo jedhame baay'een gadde. Kanaaf raayyaa ittisaa waliin jiraachuu koo fi deeggaruu koo agarsiisuuf gara kana dhufe. Raayyaan ittisaa fi artistiin walitti dhufeenya cimaa akka qaban ni beekama. Hamilee kennuu fi deeggaruun sirboota adda addaa hojjechuun isaan jajjabeessuuf faarsuun ni beekama. Amma immoo artistii irraa wanti eegamu raayyaa ittisaa bira dhaabbachuudhaan birmadummaa Itoophiyaa kan eegsisaa jiru raayyaa ittisaa jajjabeessuu nurraa eegama jedhee yaada. ማድረግ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር እስማኤል አሚኑ waa'ee raayyaa ittisa biyyaa akkanaan ibsaniin. ዛሬ እዚህ የመጣ ነው ለሀገር መከላከያ ያለንን ድጋፍ ለመግለጽ የመጣ ነው። Har'a kanas dhufneef deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qabnu agarsiisuu fi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa jechuun daangaa biyyattii eegsisuuf kan dhaabbatan akka nagaan baanee galluuf kan wabii nuuf ta'anidha. Biyyattiis haleellaa garaagaraa irraa kan eegan. Raayyaan ittisa biyyaa kun hojii dirqamaan ala hojiilee misoomaa irrattis ni hirmaata. Eenyuma kana homaa hawwaannisaa midhaan balleessaa jiru dhabamsiisuuf hojjetaa ture. Akkasumas maanguddoota humna hin qabne deeggaruun wantoota adda addaa yeroo inni hojjetu agarra. Garuu haleellaan tibbana naannoo Tigraayitti waayillan isaanii irratti raawwatame waan nama qaanessuudha. Namoota waliin dirqama irra jiraniin yakki akkasii raawwatamuun qalbii namaa cabsaa. Kun ta'uu hin qabu. Ni balaaleffanna. Boris akka wanti kun irra deebi'ee hin taane ni balaaleffanna. Sagantaan kabaja raayyaa ittisa biyyaatiif nan dhaabbadha jedhu har'a qophaa'e agarsiisaa fi sagantaalee garaagaraatiin dabaalamee gaggeeffamaa ooleera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Hiriira Adaamaatti geggeessame kan hordofe immoo Muktaar Jamaali. Sagantaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf nan dhaabbadha jedhu har'aatti kabajamaatiin ooleen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa naannootii fi godinaalee magaalota garaagaraatitti kabajameetiin ooleetiin jira. Magaalaa Adaamaatti illee hojjettoonni mootummaa, daldaltoonni, dargaggoonni fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa sagantaa kana daqiiqaa tokkoof dhaabbataniitiin yaadatanii oolaniitiin jiru. Sadarkaa naannootti sirna kana kan kabajan pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay erga cehumsi biyyattiitti dhufee rakkoo biyyattiin qabdu furuudhaaf jecha gara bal'inaa fi jaalalaan dhimma isaanii ilaaluudhaaf yaalamaatiin turullee garuu isaan obsa kenna kana tuffitti lakkaa'an jechuun dubbatan obbo Shimallis. Humni TPLF kun waggoottan 50 darban biyyi keenya Itoophiyaan uummanni keenya Oromoon sadarkaa barbaadamutti akka fuulduratti hin tarkaaffanne humna sakaallaa cimaa ta'ee biyya keenya rakkoo keessa turse dhiibboowwan hiikamuu hin dandeenye biyya keenya keessatti uumee addaan qoodee biyya diigaa ture adeemsa jijjiiramaatiin qabsoo uummanni keenya bal'aan godheen rakkoo ture sana dhiifamaan karaa riifoormiitiin wal bira dabarree fuulduratti akka tarkaaffannu irratti walii galamee waggoottan lamaan walakkaa darbaniif yaalii bal'aan godhamee jira. Humni kun uumama isaarraa kaasee
shiraan kan xaxame, jibbiinsaan kan guutame, kan namaatiif kan jiraatudha. Adeemsa waggaa lamaaf walakkaa darbe kana dhiifamaan, jaalalaan, dubbii hunda bira dabarra jedhamee kadhatamee deemamaa ture sana akka sodaatti, akka tuffiitti ilaale. Hoggansi keenya adeemsa ture kana riifoormiidhaan bira darbuun kan barbaadameef dubbii hunda tasgabbiidhaan karaa biyya itti fufsiisuun karaa hiree uummata keenyas lammata duubatti deebi'uu hin dandeenyeen sirnaan lafa qabsiisuuf. Kun garuu kabaja dhabe. Kun akka tuffiitti ilaallame. Raayyaan ittisa biyyaa gaachana biyyaati kan jedhan obbo Shimallis humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay ganiinsa raayyaa ittisa biyyaa irratti taasiseen miidhaa ol aanaa dhaqqabsiiseetiniin jira jechuudhaan dubbatan. Raayyaa ittisa biyyaa gareedhaan adda qoodaniitiniin keessatti ijaaruudhaaf isaan kaaniin irratti dhumaatii murteessanii waan dhiifama hin jechisiifne illee hojjetan jedhan. Afaan jaalalaa irra deebineetiniin dubbataatiniin turreen waan isaanii hin galleef afaan beenuunis itti dubbachuu jalqabne jedhan pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Humni kun jaalalas dhiifamas waan hin beekneef afaan isaa galuun humnaan itti bobbaanee jirra. Yeroo gabaabaa keessatti xaragnee karaatti galchine. Raayyaan ittisa biyyaa keenya erga guyyaa sanirraa kaasee hojii boonsaa hojjechaa jira. Iddoowwan hedduu to'atee jira. Karaa isaan ba'an hunda cufee jira. Quufnii fi utaalli sun eessaan akka isaan ga'u ilaalla. Obbo Shimallis sagantaa kanarratti humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay qofa osoo hin taane garee ABO Shanee jedhaniitiniin waamanillee kan maqaadhaan dhahan yoo ta'u humna kanaaf farda ta'uudhaan tajaajilaatiniin jiru jechuun dubbataniitiniin jiru. Adeemsa isaanii kanarraa akka of qusatan yoo hin taane immoo miilli isaanii murameetiniin akka badan taasifamu jechuudhaanis akeekkachiisan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Adeemsi baruuf barsiisuu sababa vaayirasii koronaa COVID-19 adda citee ture manneen barnootaa Oromiyaa keessatti 7 bara 2013 ni eegalama jedhamee turellee eegalamuu dhabuunsaa himamee jira. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa irra deebi'anii banuun kan hin milkaa'in hafeef sababaa hojiileen ittisa vaayirasii koronaa hojjetamuu qaban guutamuu dhabaniif jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Adeemsi baruu barsiisuu weerara COVID-19 koronaa vaayirasiin walqabateetiniin addaan citeetiniin ture. Yoo xiqqaate 6 ol lakkoofseetiniin jira. Bara barnootaa 2012 waggaa darbe gubateetiniin ture. Bakka buusuudhaaf barattoota kutaa 8 fi kutaa 12tiin ala hundinuu tolatti akka darban ministeera barnootaatiin murtaa'eetiniin kan hojiirra oolee fi bara 2013tti koronaa ittisaa akkaataa haalli baruu barsiisuu itti fufuu danda'u ministeerri barnootaatii fi ministeerri eegumsa fayyaa marii fi murtee waliin taasisaniin hojitti galamullee hanga ammaa qophii qormaataaf barattoonni kutaa 8 fi kutaa 12 taasisaniin ala barumsa idilee barnoota gama biraatitti galuun hin danda'amne. Barumsa bara 2013 eegaluudhaaf kanaan durallee murteessee milkaa'uu fi kan dide biiroon barnootaa Oromiyaa 7 bara 2013 har'a eegaluudhaaf karoorfateetiniin turellee dadhabamuu isaa dubbatu maatiin barattootaa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa Adaamaarraa kan dubbise aadde Aminaa Eda'oo barattoonni mana ooluun dhiphoo ol aanaa gama xiinsammuutii fi beekumsaatiin illee irratti uumaatiniin jiraachuu dubbatu. Barumsi garaa ijoollee barumsa ji'a 8 barumsa dhaamuun ijoollee dhabaa bakka haamilee hin qabnu barumsi hin jiru. Lammiin waan baratanii ijoollee barsiifatanii ati waan baratanii haamilee hin qabdu kan namatti bakka keessi keenya gammachuu hin qabu. Ijoollee mana nu rakkisaa jirti 30 jedhanii 30 irraa 7 deebi'ee 7 irraa ammallee guyyaa hin beekamne nuun jedhanii yeroo ijoolleen 7 yoomii 14 yoomii amma guyyaa ijoollee mattuu wanta hin wallaalee irraa wanti guddaan kan wanti nu yaachisa bakka haamilee hin qabnu haamilee ijoollee barsiifannee maatiin ijoollee uffisee Infoormiitti uffisanii osoo mana barumsaa naannoo akkabaabii jiraatte baay'ee si dhagama. Barattoonni hanga mana oolanitti ooltii isaanii barumsarraa akka addaan hin fagaanne qayyabannaalee tokko irratti akka hirmaatan ministeerri barnootaa kanaan dura kallattii kan kaa'eetiniin ture ta'ullee bu'aa qabeessummaansaa hangas hunda ta'uu dhabuusaa kaasu maatiin. Bishooftuurraa raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise obbo Kaasaa Hundi Baabaa barattoonni barnootarraa fagaachuun rakkoo dhiphuu balaa guddaa kan fidu ta'ullee
haala wabiin fayyaa isaanii hin eeggamneen gama manneen barnootaa deemuun gaaga'ama ol aanaa geessuudhaa danda'a jedhu. Egaa akka maatii tokkootti yaaddoon kiyya tokko yoo maaksiin jedhamu kun waliin geenye ta'e yoo of eeggannaan ijoolleen silaa godhuu qaban mana barnootaa keessatti sadarkaa jedhamu sanatti waan of eeggachuu hin dandeenyeef ammas dhibeen kun daranuu hin babal'ata ka jedhu sodaa qabna. Yoo babal'ate immoo ammas rakkina biraatiif nu saaxiluu waan danda'uuf egaa caalatti akkamitti of eeggannoo goonaa ka jedhudha sodaa guddaan. Kan nu sodaannu tokko isaan ofii isaaniitii guyyaa guutuu waan kana godhatanii oolan lammata immoo naannoo mana barnootaatitti wanti jiru of eeggannoo sun bifa adda addaatiin qophiin guutuun godhamee jiraayii ka jedhu gaafiidha jechuudha. Biiroon barnootaa Oromiyaa akka ibsutti bara 2012 vaayirasiin koronaa sirna barumsaa addaan kute keessatti barattoota miiliyoona 10.6 ol ta'antu barumsarraa danqamaniitiin qe'ee isaaniitti hafan. Isaan kanniin guutumaan guututti gama barumsaatitti deebisuudhaaf daree dabalataa ijaaruudhaa fi adeemsota tatamsa'ina vaayirasichaarraa barattoota baraaruu danda'u karoorfatameetiin hojjetamaatiin turuu dubbatan. Isa kanaafis mariin barsiistotaa fi maatii wajjin bal'inaan taasifamaatiin ture murtee 7 barumsi haa eegaluu irra akka gahamuun hin danda'amne dubbatan. Ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa. Bara barnootaa kana 7 kaasnee manneen barnootaa hundayyuu banna yaadni jedhu tureera. Barattoonni qormaata naannoo akkasumas immoo qormaata biyyaalessaa fudhatan onkololeessa 18 kaasanii barnoota isaaniitti fufanii jiru. Isaaniif wanti dhiyaachuu qabu wantoonni akka fuuloodha. Face mask kun hundumtuu dhiyaatee fi haala gaarii irra jiru. Kan egaa manneen barnootaa kanatti immoo sadarkaaleen adda addaa hundi akka banamaniif immoo yaadni hanga 7 jedhu tureera. Kanuma irratti hundoofnee labsinee turre haa ta'uyyuu malee deebiin nuti xumura leenjii barsiisotaa irraa arganne akkasumas immoo uummata biraa arganne labsii kana booda qophiin jiru ga'aa miti yaada jedhudha. Kanaafiyyuu yeroo hin murtoofneef ammas taanaan manneen barnootaa akka cufamanii turan kan kutaa 8ffaa fi 12ffaa garuu akkuma jalqabanitti isaan immoo barnoota isaanii akka itti fufanidha kan murtaa'e jechuudha. Kanaan dura gaafa ministeerri barnootaa maaskiilee raabsuu fi kanneen biroo irratti hirmaateetiin ture koovidii ittisaa barumsa itti fufuun yaada danda'amuutu mul'ataatiin ture. Maaltu abdii isin kuchisiise wanti addaa? Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaati face maskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Humni warshaa nuti qabnu akka nuti barbaanne nu geessine wantoonni biraanis immoo akkuma kana qophiin silaa eegamu dareen dabalataa jalqabamanii jiran hundi isaanii kan hin xumuramin jiru. Ammallee immoo haaraan ittuma fufaa jira. Ijaarsi ittuma fufaa jira. Akkuma baay'ina barataa qabanitti. Naannolee adda addaatti manneen barnootaa keessatti hirmaannaa uummataan abbootii qabeenyaatiin ammallee daree kun ittuma fufee jira jechuudha. Biiroon barnootaa Oromiyaa akka beeksisetti barattoonni kutaa 8 fi kutaa 12ffaa hanga qophii qormaata isaaniititti barumsa kan itti fufan ta'uu fi barattoonni kanaan ala jiran gama barnootaatitti dhufuudhaaf haaldureeleen ittisa vaayirasii koronaa COVID-19 irraa barattoota baraaruu danda'u hunduu waan xumuramuudhaa maluuf guyyaa kanatti irra deebi'eetiniin manni barumsaa banama jedhame murteessuun rakkisaa ta'uu dubbatan. Hojimaneeleen hojjetamuudhaa qabaatu durfamee hojjetameetiniin hanga waamichi gama biraa taasifamuttis barattoonni manuma akka turan dhaamsa dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.